singe ahamurra amma bod ho an adda ba'e lafti tun baqaqxee naali qimsitu baq fi ana cheesy ana wajjin haasaa dhaabii inuma deeffatte dhiiga ishee deeffatte nyaanni kaleessa hojjettellee isheedhaa baasuu dadhabinatti fakkaata. haa ta'u malee garuu jechuudha Yesuus akkam garuu yaannumti isii yaaddatteeyyuu nama dhiba malee zadeen ishii zadatte qofti nama dhibdi dhugaa dubbachuudhaaf. nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu an nagaa kooti galata rabbi bakka jirtanitti nageenya rabbi isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifu. egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma dhaggeeffattanitti horreedii samoona egaa ayyuurraa cafaraati turre har'ammoo akka carraa ta'ee ani waldaan ture jechuudha. manan turre sababa kanarraan kan ka'e viidiyoo ishii illee hin argine reefaan arge viidiyoo ishii gaantalitti qabdee jechuudha qaxqaxxi goote jechuudha qaxqaxxi goote yeroo tokko tokko immoo jechuudha maaltu na gammachiisa ayyuuni illikii qabaachuu ishii illikii qabaachuun ishii na gammachiiste jechuudha. maalifiin bakka harkan kennattu ምንም ይሁን አርከን ከነቱ ይችላል እንጀባቴቱማ jechuudha ofirraa ከስተታፈት እና እነማ ofirraa ዶርኪቴ ገሩ ዘዴ ዘደችው ሺ jechuudha ነገረምቴ ነው ይሱሪት ዘዴን ሲን ዘደተ ማለ አኩማ አርጊተኒ ነድኩበት ኦድም ሐሳት ይርቱ ነድኩበየተ እና ሙጫናቄ ብሻፍ ዱፊ ጀሉቲ amma yes anafati wal hasaw dandeenya jetteni sanan bode gaafa gurbichi birade intaletti qabatte jechuudha. intaletti qabatte wayni lafatti gadi shiriigdega durayu nama lama ta'ani lakka mo'atani malee mo'atani durumayu nama lama waan ta'aniifi ishee mo'atan malee hin mo'atanii yuutuban jechuudha. so garuu ayyuuni illi kanyaadha waan jetti sana amma galmaan ga'atutti illee waan dhiistu miti akkanuma waa meeqa haasofna malee nuti jechuudha waan nuti jennu kana cufa isaa ishiin gurratti fudhataatiin jirtu jechuudha. gonkumayyuu gurratti fudhataatiin jirtu maal akka ishiin jette dhageessanii ani jette kana booda yoon raamummoo maalii mucaa sana jechuudha yoon isa dhiise jechuudha lafti kun baqaqxee naa fudhattutti maay namni akkanatti fobaaraadha namni maay abaarreen akkanaa lafti kun baqaqxee naa fudhattutti bar waay akkam lafti baqaqxee si fudhatte intala koo isayyuu dhabdee baraati lafti baqaqxee si fudhatte taanani atuu isa dhabdeetta naaf hin galle garuu yaadni kee akkamitti maal akkaati yaadde naa galuu hin dandeenye. haa ta'u malee immoo jechuudha mucaa inaarsite akkana gochuun qabdu turte sababni isaa maanni isa doobsite intaletti inni fide ati reebde intalli kun iyyuu isatti akka waan inni kunu isa faana walii galtee raawwatte inni akka ati reebduuf ishee fide guyyaa kalleessaa akkuma beekamu gaafa guyyaa jumaa achitti wajjiniin buna daffistee nyaata sana fakkaatu hojjettee faagootee hiriyoota isaa gammachiiste isallee gammachiiste achi deemte jechuudha. amma immoo deebitee gaafa kaleessa inniyyuu si'u bakka isaanii bu'ee dhiifama si gaafatee har'a immoo deebitee raawwattee isuma kaleessa bakka jara kanaa bu'ee dhiifama si gaafate isaan waamsistee gaafa inni intala kana qabateetii dhufee intala kana biratti gurbaan kun intalatti kana fidee yoo ati intala kana reebdu waan inni isa faana walii galtee raawwattee akka ati haaloo sana baafattu akka ayyuuna haaloo sana baafattu jechuudha. beektanii namnamma yoo itti yaadee yoo jedhee yookiin immoo nam tokko yoo gadi fageesses yaaduu baate waan akkasitti fudhachuu danda'a jechuudha. akka waan gurbachi kuni raamuu immoo eenyuun kuni jechuudha inni akka ishee reebdu akka ayyuun intala kana reebdu intala kana haala mijeessee isheedhaaf fidee wayii fakkaata jechuudha. so kanaafiyyuu namoonni hordoftoota jara sanaallee ta'an ijoollee sanaallee ta'an akkasuma immoo namummumti kuniyyuu
taruma akkuma carraatee namumti ilaaluyyuu ramuudhaan intala kana qabee kan fidee akka inni fidu taasistee dhiifaman gaafadhe jetteeni waan zadee kana isaan zadatanii intala kana reebuudhaaf waamanii fakkaata jechuudha wanti kuni. So ayyuun balleessa guddaa balleessite iddoo kanatti. Garuu immoo hillikii qabachuun isiyyuu goota baga hillikii qabatte jechuudha. Gootummaa qabaachuudha. Sababni isaa maa inni jarri suni silaa reebuun qabanii kaleessumayyuu ayyuu reebuun qabanii turanii amma isaaniif danda'ame ayyuu asirra da'anii raawwatanii akka isheen irraa fagaattu haaluma tasgabbiidhaan. Garuu hayyuun namaaf hin tasgabbooftu. Tasgabbiidhaan namatti dubbachuu hin dandeessu. Tasgabbiidhaan waan tokko nama faanaan haasoftu. Kan isii maa inni dubbiin lola jechuudha yeroo hundumayyuu. Haa ta'u malee silaa akkas gochuun qaban isaanis. Ishiinimtuyyuu osoo haala qalaatii yookiin dubbii cimaa tokkotti dubbatti taatee tasgabbiidhumaan qabanii jarri kun amma durumayyuu ishiin loltee irreemna dhumaan walii galaniiti jechuudha. Iddoo sanatti kan ishee waamanii bakka sanatti isheen tineedhaan malee osoo yaada kana qabaatanii innuma ishiin dubbii qayyarudhaaf deemtu sana haala biraatti jijjiirratanii raawwatanii biraa deemuu danda'u turan. Osoo kaleessa isaan reebuu baatanii har'a reebdu jechuudha jara kana isheen. Hillikii qabachuudhaan hillikii hin qabdi. Haa ta'u malee immoo akka mucaan fidu taasisuu hin qabdu turte jechuudha. Maaliifin amma dubbiin kun garagalee maal ta'a mucicha kanarratti dhufa. Mucicha kana faana immoo isheen maal taati wal dhabbii uumamuutu ta'a jechuudha. Akka fe'e mucaan kun amma ani jaalala isa jaalalaati miti kanan jaaladhe natti tole malee jetteetti. Waan jiru dubbatteetti jechuudha. Garuu immoo jarri kun illikii keessa nagalchanii jiru waan ta'eef waan isa dhiisuu mitiidha kan amma isheen dubbataatii jirtu. Innaa haa ta'u malee immoo amma dhaqxeetii ofii isheetii baballeessiteetti jechuudha waan hundumayyuu. Ofuma isheetii baballeessiteetti. Amma akka inni dhaqee ta'u intala kana fidee dhufu taasiste. Gaafa inni fideetii dhufuu na dhukkuba jetteetii ofirra gadi teessee akka inni dhaqee bishaan isheedha barbaadee fidu taasiste. Sana booda immoo gaafa inni bishaan isheedha barbaadu deemu intalittii qabatteetii tumte achitti jechuudha. Kuni baay'ee tokko salphina guddaadha. Baay'ee waan ta'uu hin qabne waan godhamuu hin qabne baay'ee gadiidha jechuudha. Ooshiidhaaf danda'ame silaa karuma biraatiin akkuma ijoollee sun ishee ababbalanii raawwatanii ishee waaman sanatti isheenis isaan ababbaltee waan biraatiin yookiin immoo dhiifamallee isin gaafadha iddoo akkanaatitti koottaa ittiin haala biraatiin odoo jara kana waammattee waan goote gaarii ture jechuudha. Garuu gara isaatiin akkas gochuun ishee mucaan kun akka isheerraa fagaatu. Akka jaalalli mucaan kun dhuguma isheellee jaallateetii jiraate jaalalli mucaa kana keessa jiru akka keessa isaatii ba'u. Isa doobsiteeti gaama isheen waan kana goote waan ta'eef akka mucaan kun isheetti garaa jabaataa deemu isheetti aaraa deemu of taasiste jechuudha. Kuni waan ta'uu hin qabne ture. Garuu iddoo kanatti hayyuun dogoggortee jirti. Garuu immoo illikii qabattee harka ishee deeffachuudhaaf jabaachuun ishee illikiidhaan harka ishee sana deeffachuudhaaf waan kana gochuun ishee gaarii ta'e osoo jiruu gara mucaatiin osoo gochuu baatte gaarii tureeyyuu yaadni kan kana garuu hayyuun iddoo kanatti balleessa qabdi dheetiin yaada. Namoonni biraa maal akka jedhu hin beeku. Kanaafiyyuu dogoggorte hayyuu dogoggora qabda. Harka kee deeffachuudhaaf na gammachiisteetta. Garuu immoo isa waamsitee gara isaatiin akkas gochuu kan keetiif I'm sorry na gaddisiisteetta. Akkas isiniin jira akka hojjettoota hordoftoota kan koo namoonni haaraan akka carraa gara chaanala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa like share gochuudhaan immoo na jajjabeessaa kana hundaan qotaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa.